أمو جوالو وجولن كتابرا الردو أمو فكينا سعودي كراجيزا حرارك ما في عرفي جيم ما في والله بايت وجولن والله تفي تجيم ما كيسن سنينا ليسا نرارتنا اللي شناچرا لين كباتنا هاول في توريسا وفي نود إفتي كتام برا باينا زودي كذا ونجيره كتا كان عرفان تجير وجولن جيم ما تفي وجولن والله أفو جرام باينا كذا جرى والتو منو لالنا والله لما نو أبولي وانكسن تديسا بوده سببا قرأت تدرين والجلا أكره دعار رفته غاندا يبالو تولي في تشيسي سويته غرا تقطعته إثنين تيجرا كده بالا كده وجولن تنا تعافي دي تهرار كده أنا سريتين وجولن والله تيفي تجمع يو هرار كيفي أرثي والتم تاركتا تذا جوين قوتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جراتني برادبيا أنا يسرنجر أما يو إذن جدو سنتن صبده وفي غلطة كغورته إسنتكا هنك جبتي ذنجر واني أكا جرا والجالة تنجرو واني أكا جرا تاب والقرو كذا مسكين لا تتي توقع تنتي والله مسكين نبي يروايتا كذا إذن أتقوبا والتم تنجتو أكا جالا اللي هرر جيتي في عرفي إنكون أدا إنكو هلافنه وري جارتي وري هرر جارتي هرر جي وجلا كم وري دلا عرفي وجلا كم أكمله كيسينجي والقط جلا كنا ولد فيك إندك أشي سميرة ثا ولد أشي تاني أمني لولا كيسلالة ولد كفته ولا ركوفا سروت macam baca jarta simeti jarta jati friend di harar geti fi berarti ti berharar geti fi di wabba e wabbe ko wallahi lazim wala undattu ya fi ana wala njer mana daga wallahi lazim sinigale aka shanguliti isilala jira umman sinigale wan kana diza ani baye zinjal diza wallahi idan nam tokko sini dubata njiruna ani beekana maayu dubbadama haganu ma anu dubbatu qabu garu anaka ummata kaani taw sinen tufatu sinjala sinigale daba achumati daba wallahi ndabal waqasa qalbi yakati baati dollar ni bana kira bana ila aqan tara idan rakama o boluma يلا تعالي kana jalo تعالي imman narifate beka wallo narifate والله كوي دكا باكي دوغانغا فكرا غلطي والله ولد قرات ترى ده افكار شيكاب ميودر اكرا غتوكي بكما ايوه بدام اما سري يا السلام عليكم وعليكم السلام دغاي ناسيما اي شيء nama waljaalatu wallo laabar akar harar geefi arusi wal salurraato lammale wal tumurraanto lansiigale مملكة بس تكالي سبوت تجنب لا ممنوع ما بتعلق تبتع akka silale walirra namni seenaa wajji qabu laal seenaan teenya yeroo hunda seenaa oromoo keessatti nulamee waliin kaana sigale akal cali calan koogii dubbatan harma muraa nuleetti aansan so saniifuu laal beeki nuti nama wallolu nurraa toluu miti hoggii isin akkana jettan namnilleen isin kofla isin utubaa oromooti keessattuu jarri lamaan kun utuboota oromooti
warra gartee lafii duydaa Oromoo warra sabboonummaa nama barsiisee warra Oromummaa tana gartee itti ciccitee gaafa gartee namni Oromoo ifiin juu qaanfatu hunda warri magaalaa kun lakkii ati Oromoodhaa jee gartee nama Harargee fi Arsiin tun nama uzoon Amaaran Salim biyyaa ba'e ta'uu wayii beeytaati. Arsiin jaartii milliksatte jiranii maa? Jaartii tiketaayitu. Jaartiin mililik Oromoo bar taa'ituun wallo. Eeshi laa taayituu miti. Wannoo. Taayituun ta mililikii miti bar. Ta mililik Oromoo bar. Abo jaartii mililikisa maqaan isii eenyuun barreessa? Zawditu. Zawditu. Aye. Wannaatutti gangalchaa ture jaan leenjisoo diigaa. Leenjisoo diigaa Teeketaayi. Inni nu gaara keessa sale malee hoteelan geessinere. Naannoo hawaasana naannolee kanatti dheeraa kanatti hawaasni gidee albaan qabate. يعني شربت ما بعرف هلا استطاعت بس يعني للا أما ما تدري تفكر أظن أنا أمانة تكين بيا يعني يا رب رجعني so biyyaara baaraganii uggii yaatan uggii loon gurgurtanii biyyaa yaatan dura Finfinnee dhaqaa Amaarri Aduwaa isinii godhu dhalaa namaara. Eeshi. Igale warri dhalaa namaara Aduwaa gootee fuundi beeki kun Ameerika beeki kun Awurooppaa jira. Eeshi. So saniifuu isin gattee moo keessa yaataniiti waliin fitina namni isin kofla mootummaa keessa hin jirtan bizinasa keessa hin jirtan maarree keessa wanni isin keessa jirtan gaara keessa si galee. Qabsaa'ota jedhanii duraanuu namni alatti isin dhiibe gaafa isin wal dhiibdan ammoo daranuu isinittuu seenanii isin dhiiban si gala. Saniifuu namni isin koflu jira laa oolayyii wal fittu jedhanii kan nu koflan namni qaanfadha. Ammoo tanaafi tanidduu gartee waan kana gartee kajalaa fuudhee sheer godhee baay'isee gartee oofuutu irra badii dalagu jira jechuudha. Waan maraataan dalagu maraataa biraa dhagaan fudhatanii jan fuudhee nama gadhiisa. Waan maraataan dalagu laalteetuma bira kutta yoo inni udaan laakkachuu jiraate wajji laakkataa si gale. Yoo ati udaan kanarraa taa'e jetteen udaan fuudhee si gadhiisaa jechuudha. Sillee ajeesaa jechuudha. Akkan. Saniifuu qaanfadhaatii gartee namni wanni isin wallolchiisaan jirtu wasanni walii kan qottaniin jirtu namuu dalagaa barbaadaaf biyyaa bahee gartee miskiinni kun ammaasiis gartee arusiin bakka buufatteen erganne Harargeen bakka buufatteen erganne si gale warra amma wal fixu kan eenyu bakka isin buufate gaafa lolli kun waan caantu murame waan caa eenyu isin wajji dhiichisaa gartee wal hubadhaati nuti wallolurra walsaluu turre nu wayyaa jechuun yaada kiyyatu mura yoo gaafii qabaachuu baatte nagatti hin jedhu. Harargee yoo wallol turre kitaabul jismi kitaabul jismitti kulli shay'in min al-arsi inda bani Harargee wal saluu turre wayyaa wal tumurra. Afaan Arabaatti. Afaan Arabaatti maal jedha kitaabul jismi? Sabo maali wanni sun gaa ati meeta tuqi bakka san. مسكينة بيا ربا كنا والله ربي سيني على والله لا كنا قربان والله لا تابات يعني والله لا والله لا تكنا قرآن سو سنيفو سلال جولين بياربا جولي غرتي نما برك كبجا قبض جولي سبون ما قبض ساعتي ومن خيسن بيجي خيسا دوما جرو ساعتي قالين سجرينيا نما فتا جرو tokkicha caccabee fiifuu biyya Suudii dhaqee haadhaa fi abbaa isaa gargaarrachuu jiru Arsii jettanii Hararge jettanii gaafa fuutanii gartee akkas gootan dililleen isin hin dhiiftu rabbilleen isin hin dhiisuu jechuu uummata keessan kana jiru maasisi wali gaddeebitanii fi wal lolu ajandummaan kunuu eessarraa ka'e jedhanii qoratu.
سيقله أتيادة وان تكتا هررقي تكتا أتي اللين إيو turte ta gosummaan kaate takka ni yaadattami kun barbaachise sigale sa ija'anii namni gartee gajjee xiinxaluun gaariidha isin laal ijoollee qabsaa'oota ijoollee biyya arabaa tana namni tuffataa garuu namni akka ijoollee biyya arabaa sabboonaa oromoof kennu hin jiru biyya gartee nageenyi isaanii eeggamne Polisin fuunee matarratti isin iyyaanu matarraa nugga talbaatanii gaa nun najisinaadha sigale nun najisinaadha amma waan itti jirtan tan achuma dhaabaadha namni isin qaanfachaa jira waan isin himaa viidiyoo sanillee laaluun na qaanfachiis irraan ol dabarsa sigale isin qaanfachaa jira malee namni isin gammadaa jiru hin jiru sigale soo saniifuu nun qaanfachiisina na qaanfanne akkattuu qaanfanneeti akkattuu gartee oromoon biyya bulchuu dandeessu jedhanii namni hundi gartee sababa maraataatiin nukkoflu jira daranuu laala akka wal godhan jechuu jira bar biyya arabaa tana wayi oromoon qoftiin jirti bar Tigree jira Amaaraa jira Guraagee jira South Sudaanii jira namni jira jira waan ta'eef maal beeta taaf wallaahi kam dhugaa maal ta'eef arfii farar geettuun biyya keessatti bakka hin qabdu aangoo hin qabdu maallaqa hin qabdu dalagaa hin qabdu sistama keessa hin jirtu biyyarraa kaatee karaa Sumaalee kana guutuu Yaman karaa haga Su'uudii kanaan bahutti Harargee maawartii argita sigalee miti gidee achi baate mana hidhaa keessatti amma dhiyoo kana nama 47 mootummaan Su'uudii dura itti murteesse keessa parsantii yoo laalle 47 tan keessa 40 yookiin 35 ijoollee Harargeeti ijoollee Arsii Harargee fi Arsii xiqqoo waa xiqqoo wanni akka Eertiraatti ta'an bira xiqqoo afu inshallah moo keessa Harargee fi Arsii irraan deebitee mootuu yoo ofii akkana wal gootu la ormi garaa isii laafu mootummaan garaa isii laafu bahaarri garaa isii laafu biyyi dhayte garaa isii laafu ufiyyoo walii garaa walii jabaatu maayee wallaalummaan kana caalatti jira namni ko yoo alagaan garaasitti jabaate baarri baara yoo garaasitti jabaate mootummaa yoo garaasitti jabaate ofii keetti garaa waliin laafuu dirqama qabdaa barsira sigara duraanillee anjechaa ture amma oromoon turi sadiif duwwaa Harargee fi Arsiitu sadiif duwwaan durfamtanii gisee ajaru kana mantila biyya Itoophiyaa kan keessatti amma gaafa ati oromoo taatu tokkoof duwwaan durfamta akka oromootitti saba biraatti biyya keessatti tokkoof duwwaan si dursa gooliin tokko sitti galee ati oromoo taana akka jedhe lammata gaafa ati islaama taatu lamaaf duwwaa oromoo taatee ammallee islaamoo taate warra soddaa abbichuu biratti lamaaf duwwaa sitti galee gaafa ati Harargee fi Arsii taatu sadiif duwwaan durfamta amma 0 laay si galee yoo ufillee walitti galchitu dastaano ummata afu dasta sigale waan kana amma laal namni isin boo ummanni nama dammeessee nama dura dammaqee sigalee oromummaa tana fidee qubee fidee sigalee akka namni oromotti beeku akka namni alaabaa godhatu alaabaa tolfitanii sigalee ozoon oromoo gartee oromoon bakka guddotti isin eeyiduu gaafa gaara keessa yaatanii fi wal cafaitan namni nu isin koofla sigalee hoolajii laala maarree amma meen barumsan qabdan maarreen qabdan nuun jedhan sigalee kanarratti hojjechuufaa qabna malee karaan fooyyeessuufaa qabeenya horannee fooyyeessuufaa bakka isaan irratti hirmaatan nuun jedhan faa hirmaannee fooyyeessuufaa kanarratti xiyyeeffachuudha malee gaafa nuti gachichaanee ol finne gartee nama hundaa gammachuu beeki oromuma ta'ee sigalee oromuma ta'ee obboleessaa fi obboleessa hedduu morkaa jira bar nama garaa tokko beeyta akka akkasii sigalee oromoo fi oromoo hedduu morkaa jira beeki sigalee
seenaa nuti dalayne meeqa oromummaan naannoo biroo nu saam numa jalluma keenyaaf jala qabdee soo osoon seenaa dalayte osoon saba kanatti seenaa dalaguudhaan beekamta taatanii nama nutti hin kofalchiisinaa hamba nutti nun ajaa'ibsiisinaati waan kana yoo wal tumtanillee poostii nutti hin godhinaa viidiyoo wal waraabdanii wal cafaqa akka feetanii obboleeyyanii wal lola obboleeyyan silaa wal lolan nama wal jaalatu wal lola siigale namni wal hin jaalanne eessattuu wal harka saniifu wanniin isin kadhadhu wanniin isin hinjuu gartee hamba nutti hin kofalchiisina nama dura dammayneeti sigalee khasaaraa keessa geenye namni nama dura dammaqe jaan oromoon hojii mammaa'e dhuufuu warra rafuu qofa ulataa jaan amma dhuufuu warra rafuu san sammuu nu jaanjeessee sigalee waan goonuuf waan dhiifnu wallaale sa'aatii namni 4 kiiloo wal lolu jiru nuti bar suudii keessaa ol tumnaa sigalee ajaa'iba namni bar ajaa'iba goofaan dur oromummaan beene bararraa abbaa bizinasa ta'e 4 kiiloo irraa nama eegu jira sigalee egaa abaluun jedhu soo osoon kun hundi 4 kiiloo ija babaasee tattaa'u jiruuti nuti suudii keessa wal hariinaa jechuu sigalee kana maara bebbireedaa kana hin dassaan hojjechiisiifne finfinnee keessa yaane sigalee hay maal taatan ante guddaddaa kana guyyuu numa loltaniisi guyyuu bakkuma waan hin taane keessatti argamtanii saniifuu qaanfadhaa isin jala qaanfannee jirra akka hayyoota keessanitti anaa fi Dooktar Asliin lolli kun akka dhaabbatu jenne dhaabaa jenne anis garaa argeetiin Asliinii karaa arsiisiin dhaabaa jenne dhaabaadha asiichi hakute keenyaa mitii jechuudha beey magan jennaani boo akkam jettu akkam that's it kana tokkummaa lallabdee jirra nagaan jiraadhu gaamma kuulii